وبركاته. أكم جرتن نجايا فيادا بقى نجايا جراتن رمضان برخا ربنا تاسسو رمضان خيري دا بقى رمضان جيسن جتشولي وان نبربا چنرتين فكاتو يرو هدو وجمان جرا هندانو بقى ربي سبحانه وتعالى رمضان خنا نغيان اسين ايغلچي سي اسين اسين غاي ورا نغيان طمرو گمبچودان نصريدان ما شاء الله نغيا ورا طمرو ربنا تاسسو شوفما خينيا وجچو بربادا نغايا الحمد لله بقى نغايا ناجراتن بقى جرتن هندتي بقى نغايا ناجراتن بها في ديها كابا في كبا على في خيسا ورجرتن حواسن خيا الدوغا اسن ارغودا في يادا قدام قبا ربين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حالا هند ربين ولافسي بقى اسن جرتن سنت ان شاء الله إسنيت دفيخ والأجرو يوا إسن دفتني والأجرو ربي نوها تاسسو بقى نجا نويدني بقى ناجراتا جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله باتي رمضان خبجمتو خيس جراء ربي سبحانه وتعالى برد إنقدا حالا gartee itti soomanne masgida lagannee soomanne namoonni beeytanii dhukkubni sunilleen gaa wanni bara dheengaddaa sodaatan sunilleen ka'uu baattullee deemullee baattullee haa ta'u falli itti masgidatti salaannu nuu mijjaawee falli itti salaannu nuuf taasifamee haa xiqqaattu haa guddattu masgidatti salaatu jirra. نتفاري أكام بيتين يتيغا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نغيومان صلاة جرا صلاة استون تنو مدوري إمامني خانو مدوري استون تنو مدوري قرآنني خانو مدوري ما شاء الله هدوغا ربي خينيا غلطهم فنا أما اللي خاندران اللي ربي سبحانه وتعالى بلاتنا نرافو نغيا نتاسسي نتي غرتي نغيان إن شاء الله تعالى والكيس ديمني ولد دفني نغيا والأغرو ربي كينيا كانوا تاسسو ربي خدنا إن شاء الله تعالى دام سوهيتين قبا شيني إيسا رأيروتنا دفه جيتشولين نمني دقرين كان جنة دام سوهيتين قبا mee sagaleen bareedduu yoo taate warri amma as keessa jirtan kun takka takka naa barreessaa yoo sagaleen bareedduu taate wahin isinit dhaamuu deema milikat takka takka naa godhaame inshallah sagalee yoo sagaleen tiyya isin bira ni dhagayamtiimi meeta جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سغلين انجرتو اسم برا تك تك خطبا مي سغلي يو دغيسن بريد دودا هاي ان شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ان شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا رب سبحانه وتعالى خيري رمضان نخون قبو حياكم الله بارك الله فيكم حقا بريدا رمضان نخون قبو نها قلنا مجيشادا أكما إسنندنو لالا ترتن مجلسني أوروميا دا بروجيكتي أمة إسلامتي إمامتي
Projektii san ifa godhee yeroo takkaaf galii barbaaduudhaaf yeroo takkaaf hogganjuu qaceelloon laala yeroo takkaaf waan bu'uura isaa ta'u galii barbaaduudhaaf majlisni Oromiyaa dhaamsa dabarsee turan labsii godhee jira. Sheekota keenya Sheekh Hajjiidhaan Rabbi umrii isaan haa dheerisuu isaanii fi warra boordii majlisa Oromiyaatiin jechuudha. Labsii isaan dabarsan san iyya isaan iyyatan san ummata islaamaa ka ala jiruu fi ka keessa jiruu fi ummata muslimaa hundatti ummata keenya hundatti labsii isaan labsan san hawaasni keenya bakka jirurraa labsii isa wajjin dhaabbatu akka qabu anillee wanni dharraa isiniin jechuudha deemu tana jechuudha. Majlisa yoggaa jaan namni irraa baaraga Itoophiyaa keessatti majlisa waan jaan irraa rifata namni duuba. Li'annahu majlisni amma dura dabre hundisaa ergannoo namaa waan ta'eef waan ummata islaamaa gammachiisu takkallee waan hin godhiniif hawaasni keenya majlisa irraa abdiin qabu ture jechuudha. Keessaa'uu gara boodaa zamana booda wayyaaneedhaa kanatti majlisa ahbaashaa fidanii islaama Oromiyaa diiguudhaaf duulli godhamaa ture jechuudha. Jiddumattuu wanni qaceelloo beekuu qabdan ahbaashni wanni dhufeef wanni fidaniif islaama Oromiyaa keessa jiruun diiguufi malee nama birootiif miti ka dhufeef jechuudha. Ogguma dhufu sanuu. Haalli sun dabree majlisni amma Oromiyaa irra jiru ka Sheekh Hajjiidhaan hoogganamu boordillee dabalatee miseensa isaanii ka warra isaanii wajji hojjetu hundaa'u dabalatee majlisni amma Oromiyaa irra jiru majlisa jabaa deeggaruu barbaachisu jechuudha. Majlisa takkaa akkuma Itoophiyaatu majlisni akka amma Oromiyaa irra jiru biyya tana keessatti hin dabarre yoo jedhan mala jechuudha. Ani nama afaaniin haasa'u osoo hin ta'in gaafa dura majlisni 88 akka Itoophiyaa san majlisni bu'uureeffamuu nama majlisa san keessa jiru nama bu'uureesse warra majlisa san bu'uureesse irraa tokko jechuudha. Achirraa kaasetiin waan majlisni kun tahe beeka duuba. Waan majlisni tahe akka gaariitti duuba. Majlisni amma Oromiyaa irra jiru kun takkaa majlisni kanaa Itoophiyaa keessa hin dhufne duuba. Majlisa jabaatu Oromiyaa irra jira amma duuba. Majlisa kanammoo diiguudhaaf federaala kanarraa waraqaan barreeffamtu. Waraqaan diigaa jettee barreeffamtu dirree baate waraqaa namni irraa ajaa'ibu duuba. Kana birallee dabranii namoota tokko tokko maqaa suufitiin ummatuma nagayaa wajji taa'u. Waraqaa katabanii fi naannawa tokko tokko kennanii isin kophaa uf jaaraa jedhaniini waraqaa san qabatee nama Oromiyaa keessa deddeemuu jira suufiidhaan jaaraa jee duuba. Majlisa tokkicha Oromiyaa irra jiru kana facaasuudhaaf wanni hojjetamne takkallee nuun jirtu duuba. Ammallee fuuldurallee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tikasaatiin majlisa kana wajjin haa dhaabbatu jechuu barbaachisa duuba. Arra majlisni kun arra majlisni Oromiyaadha waa lallabe duuba. Ummata ufitti lallabate. Ummata ufii hirphaa gaafate hirphuu waan jedhan gumaata yoo feenes. Ummata ufii hirphaa gaafate natti hirphaa je yeroo takkaaf je waan ka'umsanaa ta'u projektii guddaan amma footoo isin agarsiise san akka lafa gabbuusuu danda'u. Majlisni Oromiyaa umrillee majlisa waa nama kadhatu osoo hin ta'in ummata ufiitiin waa gahatuudhaaf waa'ee amma Oromiyaa irra jiru waa'ee majlisa Oromiyaa irra jirullee ummata ufii gurra buusuudhaaf adeemsa deemaa jirullee tattaaffii godhamaa jirtullee ummata ufii agarsiisuudhaaf kunoo waan kanan qabaa waan waraqaa irratti qopheesse kana na wajjin lafatti gabbuusaa jee majlisni Oromiyaa jechuudha. Yeroo takkaaf jedhuba. Gizee hundaame umriidhaame
takkaaf. Kanaafuu hawaasa keenya bakka jirtan hunda warri keessa jirtanii fi ala jirtanis pirojektii guddaa hawaasa keenyaaf jiddugala biiroolee majlisa Oromiyaa masgiida achi keessa jiru markaza adda addaa galma adda addaa bakka galii fuuldura majlisni kun akka namattiin haajamne ganallee umrii waan manneen kireeffachuu danda'u fooqiilee adda addaa ta majlisni kun itti uf danda'u karoorri qabamee karoora bareedaadha. Karoorri qabamee telefonaatu imorran naseene karoorri qabamee karoora bareedaa waan ta'eef bakka jirtu hunduu hawaasni kiyya akka waan kanarraa qooda fudhattan isiniif dhaama jechuudha. Bakka jirru hunda akka keenya kadursanitti hawaasni keenya guyyaa wal gargaaruu deebi'e maquma lammiitiillee wal gargaara. Gaafa roorroon argamtee namticha karaa biyya Ameerikaa sababaa inni walgahii takka dhaquutiif dhiibbaan irratti taasifamte warra amantiisarraa akkanumattiin haasawaa dirree baasuun fedhu warra amantiisarraa dhiibbaan irratti taasifamte hawaasni keenya muslimaa fi kiristaana osoo hin jiin waan qabu walitti baasee bakka hundaa waliin lallabee namticha san bakkatti godhuuf tattaaffii godhe jechuudha. Isin hundinuu ni yaadattan. Labsi arra Oromiyaa irratti labsame kun labsa akkasiiti duuba. Lammiif kajuu duuba. Namoota hedduutu akka mashruuni kun fashaluu warri fedhu hedduu jira duuba. Warra kana ni beeytan isinis warri kun hiikkaan barbaachisu. Warri kun eenyu jechuullee hin feesu ni beeytan akka gaariitti duuba. Jaarsa guddaa ol dhaabbatee haa suufiyyoonni haa bakka jirtanii je'ee lallabu. Ummata adda facaasuudhaaf. Isa kana wajjiin waan jiruu fi isa duuba waan jirus beekuu dandeessan. Arra dubbiin kennaa qofaami. Qaceelloo na dhaggeeffadhaa. Arra dubbiin kennaa qofaami. Kennaa qofaami. Keeysi qotaadha. Guuzan wal fuullee oollee garaan keeysi qotaadha hajuusani duuba. Majlisni Oromiyaa ummata ufitti lallabee waa dhabuun arra bareedaa dhaame. Guyyaa akka majlisa Oromiyaa duuba jirru, majlisa Oromiyaa wajji jirru, majlisni Oromiyaa akka ummata qabu, guyyaan warra majlisa Oromiyaan feene garaa murachiifnu guyyaa har'aati jechuudha. Guyyaa har'aati guyyaan abdii kutachiifnu. Booda ummanni nama of duubaa qabaa. Sayida ummanni wal qabaa jedhamee guyyaa warra rakkoo majlisa kanarratti uumuu deemu garaa murachiifnulleen kennaa teenya ta'arra kenninuuni. Kennaan arra kenninu sawaabaa fi sadaqaa qofaami. Nama tokko sadaqaa kadhataa yeroo dheeraa dura magaalaa Ciroo tana jira. Anumaa kararra olii gad deddeemu kana namni waa kadhatu hurree nama akeekkata. Jaarsu kun na beeka anumaa deemu kanaaf. Sheekha mee waa nutti kenni sadaqaa dhiiraa keeysi galataa naan jee duuba. Namtichi waa kadhatu sun. Sadaqaa dhiiraa keeysi galataa naan jee namtichi sun duuba. Arra sadaqaan kenninu, arra kenninu, kennaa seenaati. Seenaa bu'uureessuu deemnu. Waajjira Islaamota Oromiyaa guddaa kana magaalaa Finfinnee irratti gadhaabuu deemnu. Sheekh Hajjiin faan akkanaa himanitti walgahii dhiyoo tana taa'amteen kantiibaa